Maatii hawwituu akkam jirtan nagaa keessanii baay'ee nagaa kootii jaalata waaqayyo. Ijoollee baay'een TikTok irratti yeroo nama tokkoof taabii goonu harki dhukkubuu danda'a, bilbila keenya ni goddaama jennee yaadda'uu dandeenya. Kanaaf osoo harka keenyaan hin tuqne namni tokko gaafa live irra jiru nama sanii sekondii takka keessatti laayikii 1,000 yookiin taabii isa jedhamu sanii jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko live irra jiraatee nama jaalannu tokkoof yeroo taab goonu osoo quba keenyaan akkanatti hin tuqin quba keenyaan teenyee bilbila keenya banneetuma lafa goonee aappii ofii isaatii taabii godhuun isinitti argisiisa. Nafaana tura. Aappichi isa kana aappii kana kan argattan Play Store keessaa. Aappii kana keessa yoo galtan aappiin kun waa tokko nama dhibu akkanatti isinii dhufa. Kazaa isa kana tuqxu jechuudha. Kanaaf gubbaarratti naabee jira amma keessa hin ba'e gara TikTokiin deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma asitti nama tokko irraa tuqu kun amma asitti jechuudha. Isin bakkeen isin tuqxanii bantan isa kana qofaadha. Bakka kinoo arungaarii kana akkanaan tuqa kanoo osoo nani qubaan hin tuqin ofiisaatiin. Amma TikTok irra nama tokko bira galee taabiin godhee isinitti argisiisa. Nafaana tura. Kanuma qofa bantanii kanuma barbaadan bilbila keessa lafa qootanii deemuu ni dandeessu jechuudha. Inni ofuma isaatiif taabii godha. Ammas hin barbaadan jechuudha. Sa'aatii walakkaa keessatti miliyoona 1 taabii gochuu ni danda'a jechuudha. Sababni isaa dabiliidhaan taabii godha jechuudha. Harki keenya nu dhukkube kaanii jechuu hin dhaqnu akkasiin taabii gochuu dandeenya. Mi'a amma taabii amma akka goone ilaalla jechuudha. 486 daqiiqaa tokkoyyuu hin goone kinoo sekondii 46 irratti jechuudha. Annaa akkasiin akkasuma ijoollee baay'een TikTok irratti koomentii keenya akkamiin cufna, akkasuma viidiyoo keenya akka namni hin buufanne akkamiin cufna jettanii nagaafachaa turtanii innaa walumatti qabee deebii kee haaraa isin deebisa. Akkuma TikTok keessa seentanii profaayilii keessan gubbaarra tuqaa sadiin kana tuqxanii isa booda setting in the private jettu kana jala dhuftanii asitti asirra galtan private kan jedhu kana jala jechuudha. Koomentii keessan kan asitti koomentii keessan namni goddanyoonni keessan qofti yaa arguu yoo barbaadan kan asirra godhattan. No on kan jedhu kun immoo namni hundi akka barreessu hin barbaanne jechuudha. Everyone kan jedhu kun immoo namni hundi fooloo kan sirraa qabu fooloo kan sirraa hin qabne akkasii barreessan eeyyama kennitaafi jechuudha. Kanarratti isin filannoo abbaa barbaadanii gochuu ni dandeessanii. Ani namni hundi akkanaa barreessufan everyone irraan godhadhee jechuudha. Isin immoo kan fedha keessan irra godhachuu mirga qabdu. Gaaffii lammaffaa immoo akkaataa duwitiitti cufan. Namni viidiyoo kiyya duwit godhee akka hin hojjenne yoo barbaadan oolan mii kan jedhu kanarra godhattan. Ani garuu yaa hojjetan waan ta'eef kan fooloo narraa hin qabnes kan fooloo narraa qabus akka hojjetatu everyone kan jedhu kanarraan godhadha jechuudha. Isin filannoo keessanii akkasuma viidiyoo namni tokko viidiyoo keenya akka gadi hin buufanne yoo barbaadan kan asitti daawunlood kiyya ofii ta'ee jira. Namni akka buufachuu hin danda'u sinirree ofii godhachuu dandeessan. Keessan akkanatti banamee yoo jiraate akkanatti kana cuftanii ofii godhachuu dandeessanii jechuudha. Inni biraa immoo laayikii viidiyoo keessanii namni arguu barbaadan oolanimii namni akka hin argine yoo barbaadan immoo asirra godhachuu hin dandeessanii jechuudha. Ani garuu namni akka arguuf asirraan godhadha jechuudha. Inni akkasiidha. Kanarraa kanaaf immoo akkaataa liivii itti seentan ijoollee baay'een hin beekanii. Liivii seenuudhaa fi pilaasii ida'u. Akkasuma ijoollee liivii seenuu hin beekne liivii seenuudhaa fi pilaasii ida'u kanarra tuqna. Erga akkas tuqnee booda as shartat goonee kan asitti liivii ishee jettu kana goo liivii ishee jettu deemtu kana tuqna jechuudha. Baazawwee liivii seenuudhaaf dirqama gaafa TikTokii keessan bantan umuriin keessan 20 ol ta'uu qaba jechuudha. Yoommoo fuulan hin mul'adhu suura qofan godhadha jettan kan asirratti effect kan jettu kana tuqxanii keessa gadi buutanii
kana ishee arangaadee kana barbaadan jechuudha asirratti. Boota ida'uu kana yoo tuqxan suuraan keessas